dubartiin tokko dhiirri tokko seera ittiin bulmaata Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aanaaf hadiisa kenneefii jira. Walii galtee waliin jiraata akkamitti akka seeraan bultu Rabbiin si himee jira. Waliin galle waliin taane akkam akka gootu Qur'aanaaf hadiisni si himee jira. Wajjin taa'e rakkadhu wal qalii wal tumi siin hin jenne. Hojjetee si nyaachisu duuriyyeedha goodaa keessa utaala wajjin rakkadhu siin hin jenne. Akkaataa atiin addarra baatus Rabbi si lafa sii kaayara seera mataasa. Lakki isheenoo intala siin adabamne intala manatti oli siin galle intala siin ageenye intala waan shari'aan hin godhin jettu gootudha. Gaafa sana akkam goota waan akkam akka gootu Qur'aan hadiisa keessa jiraati sobbileessa kiyya. Murtee mataa kee Qur'aanaaf hadiisa keessa barbaaddadhu. Achi keessa argatta. Wanni baatee miidiyaarra iyyituuf tokko hin jiru. Namni muslimaa alhamdulillah. Dhukkubsatte, heerumte, duute, wursii barbaadde, dhaala barbaadde, wanta hundaa qabda. Maal rakkatte miidiyaatti ol si baasimee Rabbii jedhiti. Maal dhabdeme? Mina axxaash. Rabbiin kee waan sitti balleesse natti hime. Maal sitti balleesse Rabbiin kee? Wanti si miidhe tokko maaltu jira Rabbiin? Hiree akka nama kamiyyuu hiree kee sii qoodeera. Hiree kee maaf hin jiraanneeti? Maal si balleesse Rabbiin umrii si dheeresse? Rabbiin aafiyaa sii kenne? Ilmoollee akka argattu Rabbiin si taasise? Maal si balleesse waan Rabbiin seera si buuse ittiin satarame mana keessa siin jedhe dhiiste wanni ati seera miidiyaa akka warra dhihaatti jiraachuudhaaf miidiyaarra baatu maali? Maaltu sitti bademe? Aafiyaa waan si kenneef Rabbiin si balleesse? Inni kaan gaafa gabu bulu siin akka nyaattee bultu waan si godhe si balleesse Rabbiin? Kaan hojii dhabee rakkate siif waan Rabbiin hojii si kenneef si balleesse Rabbiin? Kaan fokkisee fuula isaa irratti rakkoo baay'ee qunname mana keessaa ba'uudhaa sodaate waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula kee tolchee si uumeef. Waqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim. Akkaataa ilma namaa gaariidhaan Rabbiin uume sana si uume sana keessaa fuula kee asirra baatee ittiin akka nama nagaa fi amantii hin qabne akka taatuu fi akka nama waan ittiin bulmaata hin qabne akka taatuuf Rabbiin bareedina kee si uume. Kaan kan dubbachuu dadhabe baay'ee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala arraba ittiin dubbachuu dandeessu kana lisaanan dhaakiraa kan ittiin Rabbiin kee qulqulleessitu godhuuf sii kenne malee akka ati baatee asirratti waan Rabbiin halaala godhe haraama godhe halaala gochuudhaaf asirra baatee akka iyyituuf arraba sii kenne meeqatu arraba dhabee mana keessa taa'u jira beekta? Ija Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii kenne gaarii ittiin laaltee fokkataarraa akka ija qabattuuf sii kenne. Kanaaf Rabbiin sii kenne ija kee kaan irra caalsee ija sii kenneef ija kee sana qananii inni si oole maa ooluu dadhabdeeti. Gurra Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii kenne Qur'aanaaf hadiisa itti dhagaye ittiin jireenya gaarii akka bultii kee ittiin jireenya kee ittiin ilmoo kee ittiin lubbuu kee akkamittiin akka ittiin ooffattu Rabbiin akka dhageessuuf gurra sii kenne. Sana hundumaa kan Rabbi achi keesseeti waan hin taane maalaa yaana isirra dhaggeeffataa ittiin ooltu kan gurra kana immoo dhabee taa'aa jiru meeqatu jiraame? Yoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka tasaa kee guyyaa tokko dhukkuba wayin gurra kee qabe akkam taatasa? Yoo akka wayi guyyaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokko ija kee kana si dhabsiise akkam taatasa? Nama erga guddatee waggaa 20-15 ga'e ija isaa dhabe hin beektaniisa? Nama guyyaa booddee gurra dhabe hin beektaniisa? Nama yeroo booddee Rabbiin afaanii fi harka miilla isaa qabe hin beektaniisa? Meeqa tamatu jira. Ni'maa Rabbi nu oole kanaan Rabbi irratti amatsi gochuu fincila kaasu haa dhaabbatu. Rabbiin si uume waa hundayyuu isatu si beeka jireenya kee. Rabbiin si uume isatu beeka akkaataa adeemsa kee. Rabbiin si uume caala namni siif hin beeku bultii nafsii kee akkamitti akka jiraattu. Mana kee akkamitti akka gaggeessattu Rabbii kee caala namni hin beeku. Rabbiin kee osoo beekuudhaa baateetiin 2-3 eeyyamu bara. Nama moo Rabbi si uume isa? Nama silkii kana uumeetu akkaataa rakkina kanaaf silkiin kun akkaataa isheen itti jiraachuu dandeessu meenuu silkii kana kan baasee lafa kaa'uu danda'u nama silkii kana oomishe qofa. Namni silkii kana hin oomishne siistemni ittiin silkiin kun socho'uu dandeessuu fi iswiichii fi akkasumallee ittiin banuu dandeessu namni biraa kaa'uu danda'u nama sana malee. Khaaliqa Rabbi subhaanahu wa ta'ala si uumeetu akkamitti akkatti jiraachuuf siistema kam keessa akka jiraachuu dandeessu Rabbiin lafa sii kaa'e nama miti. Ofii ishiitti uumama maal sii beekti? Lama
asirratti fuuchuun qabu. Inna maalti gochuu qabare ashqanxiroo yiixilish hin danda'a sunis mabtuu koona banagaraachin laay. Siin gad darbatee kan biraa fuuchuu danda'a barbaade. Wanti isa dirqiisu tokko hin jiru. Fuudhuu barbaade taanaan itti bareedde taanaan hin fuudhin jettaan taanaan ergan fuudhin jette ati gannaa bahe annan fuudhaa siin jedha. Bakka harka isaa keessa jira waan taateef maal goota? Gorsa diddu du'an didduun isaa akkasii taata jechuudha. Laman dhabin isas dhabdee rabbirraas hin bahin. Si galee waa lama dhabuun hin taatu. Erga godhee karaa nagaa karaa ittiin jireenya kee sirreeffattee deemtu waliin deemi. Hin barbaadu jennaan karaa kee qabadhutti deemi. Erga godhee wanni godhamu tokko hin jiru. Si galee kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jireenya keessan isin haa tolchu. Bultii keessan isin haa tolchu. Adeemsa keessan Rabbi isin haa tolchu. Siistama jireenya keessanii Rabbiin isiniif haa sirreessu. Hunda keessaniifu. Garuu ammoo rakkoo fi bal'ina jirtu achumatti warra waliin dabarsitu umrii isaa guutuu walillee yaadachaa jiraata hattaa yoo adda baate. Nama akhlaaqa gaarii qabu yoo dhiira biraatti hirumte illee wallaahi yeroo hunda galateeffataa jiraatta. Nama gaariiti nama akkasiiti jecha. Si galee dubartii gaarii yoo taate nagaadha akka waliin dhuftee walii ta'uu baannaan nagaadhaan addi baate waan itti galateeffataa jiraattu Rabbiin nama sana keessa kaa'uun hin mala. Si galee yoo garuu ammoo salphoo taate salphina kee qofa siimaa ta'a yeroo hunda jechuudha. Lakki ati manaa koo manatti hin balleesse natu itti balleesse nama biraaf illee si hawwuu danda'a. Nama biraaf illee nama gurra qabuuf illee himuu danda'a. Lakki ati manaa koo baalageedha gaarii miti jennaan garuu namni garagallee si ilaalu tokko hin jiru. Dhoskadhaa bultiin bultiidha. Akka gaafa wal bira ciistan namni isin sun argin dhokattanii wal bira ciistan sana. Akka gaafa bildi libsii jala dhokattanii seentan sana. Akka gaafa namni nun argin himaa biraatii amsattan sana. Aybii keessan kabiraallee namni argin dhoskadhaa akkuma kanatti. Bultiin aybiin ishiin dhoskanne maatii biratti, hiriyaa biratti, ollaa biratti kabajaan qabdani kana bara. Jireenya keessan keessatti tokkicha miidiyaa irra baatanii jennaan kabajaa hin qabdani. Hiriyaa kee biratti, ollaa kee biratti, fira kee biratti kabajaan qabdu. Isheenis atis bultiin keessan kabajaan qabu. Yoo keewwattanii aybii keessan gidduu keessan kaawwattanii yoo ofii murteessuu fi ofii baafachuu dandeessan ofii keessanii waan kana kaawwattan garuu yoo itti waa kennu waan gaaffii isinitti eetti yoo ofii keessanii teessanii waliin haasa'uu dandeessanii ofii keessan murteessitan garuu maal taatan beektanii kabaja ollaan isinii qabdi. Ormi kabaja isiniif qaba. Maatiin kabaja isiniif qaba. Yoo kana achi salphoo abbaan manaa dadhabe maatiin maal gootisa? Salphoon jaartiin dadhabde maatiin hiriyaan maal gootisa? Akkas ilaala. Rakkatte illee namni birrii siin liqeessu. Rakkatte illee namni dhufee siin gaafatu. Kana sirriitti bara. Rakkatte namni dhufee siin gaafatu. Rakkatte waan liqeeffadhoo jette salphoodha akkamitti namni waa siin liqeessa. Kabaja hin qabdu waan taateef. Namni yeroo baay'ee nama kabaja qabuuf hatta yoo rakkate illee yoo liqeessuu baate ni kennaaf yoo kennuu baate ni liqeessaaf. Nama mana isaa salphise garuu namni maal haa ta'uudhaaf bakka isaaf kenna. Isinii galee? Saniifuu waan yeroo hunda namni haasa'u qofa isinitti hima waan akka taratiitti haasa'amu tokko. Erga 4-3 fuuna jettaniiti maaliif Rabbiin Addaamiif Hewaaniin tokkittii kenne? Dhaggeeffadhaa sirriitti. Maaliif Addaamiif Hewaan tokko kenne? Otoo lama taateeti maaliif lama hin kennineefi? Si galee? Wanta isaasitti immoo akka ati hikmaana gaafatteen hikmaasii deebisu Rabbiin lafee bitaacha jal'attuu kanarraati dubartii fuudhee kenneefimi lafee tokkorraa fuudhee kenneemi lafee lamatu kennee jiraate lafee ittiin dhaabbatu hin qabu ture dhiirri gaafsan lama otoo kee baasee lama uumee jiraate lafeen ittiin lapheen kun ittiin dhaabbattee lapheen qomoo ittiin dhaabbatti kun lamaaniin dhaabbattu turte jechuudha. Rabbi subhanahu wa ta'ala hikmaan waan inni isaaf tokko kenneef qaba. Dhaggeeffadhu. Hikmaan waan tokkitti sana isaaf uumeef qaba. Kanas namni gaafa wal baru tokko tokko wal bara. Namni gaafa waa jalqabu tokko jedhee jalqaba. Otoo silaa gaafa uumeef sana sadii uumee jiraate silaa dhiirri har'a gaafa fuudhu sadan shii wal faana fuudhaa ture bakka. Sadii uumee waan ta'eef sadii wal faana fuudhaafi.
yaadamoo aychaalim. Hikmaa eegga hikmaadhaan nagaafatte hikmaadhaan si deebisa. Otoo rabbiin dubartii sadii al tokkotti uumeef yookiin afur al tokkotti uumeef jiraate silaa har'a dhiirri sadii afur irraan takkaa fuudha ture. Bultii isaallee deemsisachuun danda'u ture. Maal malee hunduu step by stepidha. Suuta suutaan tokkittii sana uumeef tokkittii sana faana jiraatee jireenya isaa sirreessee gaafa nagaa isaa argattee danda'ee dhal jedhe kan biraatti akka darbuufidha. Dubartii afur ol faana baree dubartii afur faana akka ol faana fudhatee galuuf miti. Si galee kanaa miti. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hikmaa inni ittiin isaaf kennetu jira. Jireenya kee keessatti tokkichaan ayitteedhuma dubartii afur fuutee akka hin galle. Dubartii ma afur har'aa isaatti har'uma warfanshii wal faana fuudhee gala akka ati hin jenneef. Si galee saniif hikmaan inni tokko inni guddaa kana. Kalamaffaa hikmaa kun Rabbiin itti mul'ise malee Rabbiin hikmaa nuti yaannu caala waan nuti yaannu caala Rabbiin itti mul'ise malee Rabbiin immoo isa hikmaa nuti yaannu caala waan nuti yaannu. Kanaafuu Rabbiin kana maaliif akkas godhe maaliif kana akkas godhe tole siin fokkistuu godhe maa uume sheekaan maa bareedduu godhe Rabbiin mee akkas taanaan maaliif siin bareedduu godhe sheekana fokkistuu godhe tokko naafa godhe tokko fayyaamaa godhe Rabbiin tokko funyaan qatti godhe tokko mocafa qomaa godhe Rabbiin natti mime maaliif godhe erga Rabbitti achirkista taateeti maaliif Rabbiin siin akkasitti uume maaliif anaan akkasitti nan uumne maan jedhin mee natti hima ummata aqliin isin keessa hin jirre laa yus'alu ammaa yaf'alu wa hum yus'aluun waan Rabbiin godhe keessatti inni hin gaafatamu jarri garuu ni gaafatamani. Ilmi namaa waan godhu keessatti hin gaafatama Rabbiin garuu waan godhe keessatti maaliif godhe dhamee hin gaafatamu. Si galee waan godheef beeka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ogummaa godheef qaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Si galee mee natti himi maaliif tokko isheedhaaf kenne ajab tole maasiin durbara si godhe isa kaan dhiira godhe si galee hikmaa Rabbiin godhe keessatti maaliif akkas godhe jedhamee hin gaafatamu dhiira godhe maana uumeen jettu maaliif Rabbi anaaf haadha manaa walitti na fideen jettu hikmaa qaba waan walitti si fideef Rabbiin waatu keessa jirtiif yookiin sanarraa jireenya akka barattuuf yookiin waan sanatti gammadde akka jiraattuuf yookiin ilmoo gaarii akka wal gidduudha argattaniif si galee al tokko tokko dabaa fi dabduu wal fide yookaan immoo gaarii fi dabaa wal fide gidduu isaaniitti ilmoo khairii qabdu Rabbiin baasa bar ilmoo biyya bulchuu dandeessu ilmoo addunyaa kana sochoosuu dandeessu kan akkasii Rabbiin gidduu isaaniitti baasa jireenya keessa waliin galan garuu ilmoon gidduu isaaniitti bahu meebii haafazata takka ka addunyaa bulchu ta'ee argama jechuudha ilma aqlii qabdu faa Rabbiin uumuu danda'a. Ati garuu maaliif kanatti na heerumsiise rakkataa kanatti rabbaashii kanatti intala kanatti maal heerumsiise jetta fokkistuu kanatti jetta fokkistuu sana keessaatii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan baasu beektaasa tole lama sadii Rabbiin maaliif eeyyamee jetta meebi tokko keessaa Rabbiin intala akkamii ilma akkam akka baasu beekta tokko keessaa kan akkam akka baasu beekta si galee kanaaf waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si eeyyame si ta'a godhi dirqamaa miti tole fakkeenyaaf wayyaa Rabbiin uffachuudhaan eeyyameme wayyaa hundayyuu nu eeyyamee jira malkii barbaade garuu hoo malkii dubarri uffattu uffadhu garuu haraama miti garuu malkii dubarri uffattu uffadhu malkii keessaallee kan dhiirri uffachuun hin eeyyamamneef ni jira akka shari'aatti bana garaachilla garuu kan naa eeyyame keessaati uffachuun isa mirga kooti yoon uffadhes mirga kooti dirqamaa miti jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni inni akka amma raacisikeef namoonni rakkina qabaatan jiraachuun hin malaa fi jedheenuma abbaan sagal kee faa fuudhuuf miti. Saayikooloojikaalii haa ta'u akkasumallee rakkina akkasuma dhukkubarraa haa ta'u aqliillee haa ta'u nama rakkina qabu jirata. Saayikooloojikaalii nama qabuuf mandarra deemee utaaluurra fuudhee gadaa taa'u lama sadii jedheetti Rabbiin eeyyameef ta'a. Meebi rakkina mana keessaa jiruuf dhaluu hin dandeenyeef Rabbiin lama haa fuudhu jedhee
Ishi jaartiin kee maseena teessi wajjin akka jiraatu barbaadda isaa fakkeenya sitti maa jira maaliif rabbiin eeyyame warra jedhuman jechaa jira bar. Isa warra har'a wal fuudhu sadii afur fuudhu dhiisa dagadhaasan. Ati maseena teessi faana haa jiraatu isaa. Maybe rabbiin ummata nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baay'isuudha kan inni bedhu. Tole maybe ati daddaftee da'uu dandeessu si dhukkubata. Yookaan doktorri lammaffaa akka deessu taateen duutaa siin jedhata. Taadhaa taa'ee dhuma si wajjiniin tokko qabatee lama qabatee haa taa'u akka mukukkola wanti boqqolloo. Kanaa wannati feetu. Taa'ee ilmoo namaa ollaadhaa akka jeeloo. Moo dhokatee dhokaqee ollaarraa akka inni dhalchuu feeta dhoskaadhaan. Beektanii yeroo baay'ee warra dhoskaadhaan godhu tokko fuuchuu malee akka amantaa keenyatti hin eeyyamamu warra jedhe irratti gudii wayii tokko isinitti hima. Yeroo baay'ee Finfinnee keessatti waan akkasiin taa'e jaratu waan qaanfatu sii galee warri badoollee hin qaanfatu achas baaniyyuu waan kana keleeti jechuu beektu. Dhoskaadhuma akkatti jiraatu malee warri Finfinnee garuu qabeenyaaf jecha waan isheen hin goone hin jiru. Beektanii እምነታችን አንድ እንጂ አይፈቅድም ሲን jedhan. Si galee namni fuudhee gadhiise akkanuma zinaa dalageetti siin jedhan. Tole intalli kun hin deessu yookiin namichi kun hin da'u. Ilmoo malee akka jiraattu gooti sammuu ishii ilmoon barbaadu inni ni dafquuf inni dadhabu feenyuuf ormaa fi yoo birri irraa duutee jette birrii amma kana fuudhee qabeenya inni qabu akka dhiira biraa deemtuufi tokko hin rakkatti. Ammoo jireenya keessatti ammas wal dhabbiitu jira yookiin isheetu isaaf hin ajajamu ta'a akka barbaadde goodaa kee utaalti taati. Yookiin isa tokko barbaade isaati barbaade machaa'ee mana keessa gangalataa oo dhufee booksiidhaan tuma taate. Innaa yeroo hunda buxxee kee fudhadhu jedhamaan hin taane akkas akka amantii biraatti. Warra akkasii tokkotu akkuma ta'etti waliin jiraatu isinii galee lolli isaa jiraatu dullaan isaa jiraatu wanni fedhe isaa jiraatu otoo waliin jiraataniiti. Namichi sun hin du'e jaartii irraa isinii galee ijoollee qaba mana keessa. Gaafa inni du'ee jedhu irra caalaan ijoollee waxxaatii gaabii kaawwattee karaa boroo ol sesseenti. Wayyoo abbaatee itti mana keessa deemte. Mucaa inni qabu kunoo kana beekna keetu mattoon unnasi dammoo abbaatee miloo mana keessa olii gad deemte jettee umman. Kan inni fuudhee irraa ashee kunoo kana beekna ijoollee isaa abbaatee warri jettu kun eessaa gadi yaatee jedhani. Kan dhoskee duratti duubarraan deemee rukutataadhaa ture gaafa abbaan duutu abbaatee jetti mana keessa deemte. Ishi kan namni hin beekne gaafa du'a isaa abbaatee kan jedhu kan dhoskaadhaan taa'aa bahan. Tole har'a gaafa abbaan irraa du'e jedhe qabeenya abbaa sana ijoolleen alaa kun hin fudhatti man fudhattu ni natti hima. Ijoolleen kun abbaayee koo dhuguma dhashee moo dhashine jette abbaayee koo tolii deemee sagaagalee jetti moo kun qaamfi miti abbaan kun sagaagalee dhalche jechuun. Abbaan kun sagaagalee ijoollee makana dhalaa godhatti jedhamamoo. Abbaa manaa kootu alarra dubartii biraa wajjin goodaa keessa ture utuu wajjin jiraatu jedhamamoo. Mee min ibbaalaal mee amma natti himaa kana. Salphina akkasii moo kan rabbiin eeyyame fuudhanii ifaan ifatti waan qaban hiratanii waan qabatan nyaatanii ilmoo godhate ifaan ifatti kan godhatutu caala mee salphina isa kamtu caala. Kana qofaayyuu miti yoo sammuu nagaadhaan kan yaanu taate dhiirri goodaa keessa deemtee likiskisii taatu dhukkuballee si fiddee dhufti manatti. Si galee cobxoo fi samxoo fi xamxoo minaaminii waan jedhan sana barattaniittu. Barattanii mee? Sanarrayyuu kan darbe kan biraa meeqatu jiraame? Meeqamtu sii caalame? Nagaadhaan wal marmaraa wal geessee mana yaalaatti ifaan ifatti qulqulluunoo jedhame warra wal fuudhee nagaadhaan waliin jiraatee atis riba nagaa kee rafta. Har'eenyu hin rafti garuu riba rafta har'eenyu bira rafee dhufee laata. Wajjiniin ciisa moo dhiisa. Warra jettu wayyaa ciiste har'eessatti sagaagalee dhufe. Dhukkuba natti fidamuun fidu jechaa nama rakkata sammuusaa jeeqamaa ta'u moo? Intala qalbii nagaadhaan jaartii isaa bira dhaqee dhufe jettee yoo wajjin ciistes riba nagaa raftu kamii wayyaaf. Lilmoollee mana keetti waliin fayyadamuu hin dandeessu. Indeet haa targeetti xaqqamaalle. Akkam goote nama bakka inni dhaqe fi sabii akka dhufe hin beekne. Kanaaf amantiin tokko malee jedhus banagaraachii laa hin jiru amantiin tokko malee jedhu namatu jedha. Sunis sirriidhaa miti. Amantiitti hirkisanii tokko jedhan malee. Sinii galee ammoo wanni akkasii kun jireenyaaf hin taatu. Dhiirri wanni isinitti barbaadu tokko akka obbolaatti isin gorsu keessaati. Yoo dandeessani dubartii keessan tokko sirrii bushadhaa humni keessan hin danda'u taanaan. Si galee
laallattee fuutee jaallattee wajjin jiraattee erga yenee chokkolaattee buskut jettee wajjin jiraataadhaa turte yoo rakkina hin qabaanne waliin jiraadhu tokko jedhe yoo waan addaa tokko hin qabaatin wajjin jira lakki immoo qabeenya koo nan qaba humnaanis bushuu nan danda'a nan barbaade immoo goodaa keessa utaaluun barbaade yoo jette yoo fuudhi akhi fuudhi ittime shari'aan naa eeyyame fiqaada koo malee fiqaada kee maannoo xayyaqe yaantan fiqaada dubartii fiqaada eeyyamu shari'aa kamtu si eeyyameef gaafa fuutu namni si eeyyame tokko hin jiru sinitti moo dhiirti dhaqe ati abbaa isaati moo kan inni dhufee si eeyyamsiisu abbaatti himama yoo himame iyyuu nan fuudha jedhame abbaa isaatti himata ati abbaadha moo kan si bushu si kan si astadaaddaru si galee sii ta'u hin fuudhee waliin jiraadha yoo danda'e immoo itti mee waliin haa mari'atu fuudhuun barbaade naa eeyyame haa gaafattuun sossobatee as qabee achi qabee si galee waan isheen jaallattullee filachiisee kunoo kana naa ilaalime kana naa fuudhu mee haa fuudhu akka booddee rakkinni hin dhufneef doskanii fuuchuun banagaraachila ittimtee himattee filachiifattee kunoo ishee kana fuudhuun barbaadettee agarsiisattee fuuchuun natsaannat no banagaraachillaa natsaannat akkasii namatti tola itti agarsiisadhu kunoo kana fuuchuu barbaade naa eeyyame akkas jedhite yoo waa hundammoo didde taate immoo wanti godhamu jiru gorsa dudu'an diddoo ayixee ka ofii keefeetu fuuta jechuudha. So yoo jireenya keessa waliin deemsachuu barbaadda waliin deema lakki immoo fuudhuun qaba malee yoo jettan fuudhaa wanni jedhu tokko hin jiru wanta ati ishee eeyyamsiisu tokkoof hin jiru yoo ammoo nagaadhaan jiraadhaa lakki rabshaan barbaadu galees bees ciqee iyya ishiin barbaadu yoo ka jettu taate itti miti eeyyamsiisi fuudhe si galee itti eeyyamsiisi fuudhe dubartiinis hin fuudhe ciqicciqii dhiisa fuudheedha khalaas in addi kophaa keessi dheedaa oolta maal qaba yoo isheen sunis heerumte isheen godaa keessa teessu maal dhiira baay'eetu jira dhiirri hunduu dhiira ta'eef miti kaasheen kan jireenya ishii nagaadhaan waliin jiraachuu barbaaddatti si galee dhiira jireenya ishii nagaadhaan wajjin jiraachuu barbaaddalee dhiira ta'eef dhiira miti kan isheen barbaaddu dubartiin bara dhiira ta'eef miti ati dhiira ta'eef cal jettee heerumte abbaa manaa kee gaafattee heerumte waa meeqa laaltee waa meeqa filattee miti tokkotu dhiyoo kana maaf hin heerumtan jennaan warra gaggaarii yoo filatamanii dhuman maalitti heerumnaan jette asuma waa isinii himee waan nama kolfisiisu wayii ba'a qalama xayyaqii tokko dhiyoo kana maarifaan dhaggeeffadhe beesii galee jaarsaaf jaartiidha jedhani lolli gidduu isaanitti deebi'uuf jedhamee lola xoorinatti sadaffaadha jedhamee jaarsi biyyaa dhufee taa'eef maalinni lolli keessanii jedhameen yeroon qabuufan ba'uu barbaade isinii galee daqiiqaa 10 koo qabaadhe qofa jennaani maal rakkoon keessan hima walii madhaa jennaaniin isheen gaafa machuuf kaatu gaafa na fuudhe sin jaalladha naan jechaa ture erga na fuudhe sin jaalladha naan jedhee hin beeku kanaafu hin jiru kana rakkoon kooyyuu kanumaaf wallallaa jette akkas warri jaarsaa dhufanii ati dura sin jaalladha jetteedi jaalalli immoo mana kee keessatti akka lalisuu fi akka abaaboo tokko ta'u ምናምን namaan jedhamee akka sana waan ta'u sin jaalladhanii fiqir jedhanii wuddi guyyaadhaan jedhiini jennaaniin akka jechuu qabda maaliif dhiiste jechuun iyyuu gaafa fuute yoo sin jaalladha jetteeni jennaan beektuu jedhanii gaafa fuudhe sin jaalladha jedhee fuudhe miti jennaan jennaan ani koo yaada koon jijjiirre kanaaf sin jaalladhan jenneeni otoon gidduutti jibbeeni jiraadhe sin jaalladha jedheen itti makanaafu yaada koon jijjiirre waan ta'eef sin jaalladha gaafsa itti meera kanaaf akkasitti cal jedhee taa'ee jedheedhan saniifuu Gaasaadhe yaada isaan jijjiirre taanaa wanti sagal sin jaalladhaniif hin jiru. Bana garaachiin laa wanni gorsa sin gorsu keessaa warri dhiiraa gaafa fuutan amala gara fuulduraatti hin goone dubartiin barsiisina. Fuutanii akka barbaadan goodaa keessa naanneessuu utaalchisuu baharra deemsuu maalirra deemsisuu gootanii sinii galee maal as deebi'ee immoo yenee fiqir yenee wuddi yenee kamaas akka karameellaa jettanii gaafa isheen hojii hojjettu gaafa isheen birrii qabdu waa hunda jechaanii baatee gaafa isheen dhuftee mana keessa teessu. Gaafa isheen dhukkubsattu gaafa isheen bareedinee ishirraa deemu yoo hin jettan hin taatan manni keessan maal ta'a beektanii hin diigama jechuudha. Hin diigama kana baraa sirriitti waan ittiin fuufne of eeggataa godhaan godhiin dirqama. Hin godhii waan boriin goone yoo waan bor deddeebi'amee godhamuu danda'u taate nan godha jettee ofitti amantu taate isa nuu kan jechuudha. Dagattee illee dhiiste rakkoodhaan waan akkasii barsiiste kaatee bara maaliif jennaan yenee fiqir heeloo yenee fiqir yenee wuddi jettee silkii yeroo hunda kaastu taana gaaf tokko yenee fiqir yenee wuddi jechuu didde taana silkii gaafa kaastu
Bakka manni baxabbatame waan ta'e kan biraa jammare bakka akka durii naan jechuu dide bakka siin jedha kana yoona nama meeqa mana keessaa qunnamee jira wallahi waan akkasii si galee nama meeqa jira mana keessaa duriin jetta taanaan gaaf tokko tasaasattee hojiirra jirta akka tasaa qalbiin keessa achi hin jiru taate hello maal jettaati immoo mucattiin ana jettee nennaan allahu akbar har'a mucattiin ta'e bakka mana keessa dullaa si diggisee si eeggachuudha gugumaa mana keessa eegdi saniifuu waan jalqabarran goone gaafa itti seentanis gidduudhumatti godha gidduudhumatti sagaa habashaan tin እንዳታ አደርጉ jaalalli yoo suuta guddataa deeme namatti tola malee haluma tokkoon bookeel tokkoon akka marfee yoo dhoye nama jibbisiisa akka afuufe yoo dhoye nama jibbisiisa suutaan eetti beekteeni wuddinee fiqiree jaalalli dhibbaa wanta ati duutuuf eessa jira isuun kaalaa gabbaa raasee saklaaloo naan jitti tokko dhaqee of sakkali jedheen ofin ajjeese naaf ajjeese jedheen eessatti beekte of sakkaltisa eessatti beekte guutummaa nama kanaa yoom qoratteeti kan isheen of sakkaltu Tabi'aa ilma namaa keessatti namni waliin jiraate waggaa 100 waliin jiraatu guutummaa guututti wal beekuu hin danda'u. Ilmi namaa amalli isaa haaraadhuma haaraa innis ishee beekuu hin danda'u isheen isa beekuu hin dandeessu. Kana sirrii jala muraa bara. Wanta of gombiftuuf hin jirtu ati isaa jettee. Ishee dhaattee wanta of balleessituuf hin jiru. Jaalalli keessan suutaa ta'u gaafa likkiin wal jaaladhaa likkii wal ikkoottaa. Gaafa dhufta wal qorataa wallaalaa deemtanii jaalalli keessan hojiin keessan wal isin jaallachiisaa deema sinii galee. Dhiirri alarratti yenee moo siin du'a jedhee dheeruuf dubartii siin du'a jettee raftu hin sobdi gaafa dhufte inni irratti jaalalli isheen siin duutu lafaa ol siin qabdu garuu dhuguma bultii gaarii ijaaruudhaaf warri wal fuutan jaalalli ittuma jiruu wal fuutanii suuta immoo gaafa amala ishee ilaalaa deemtu amala isaa gaafa ilaalaa deemtu jaalalli keessan dabala ittumaa gammadaa deemtan malee dallanaan deemtani har'ala keessa garuu akkasuma maraattee aqliidhumaan maraataa deemtee gaafa mana dhaqxee duwwaa qabatee duwwaadhuma jettee lola dhufa walii kun dhufa adda bahu dhufa saniif jaalala keessa lekkii goradhaa qumna garaa wal gaafadhaa simootilli jettanii waliin fuudhe siin du'a naa du'iidhaa waliin fuudhina ይሄ ትዳር አይደለም ጀንጀና ነው እሱ ትዳር miti kun yoo dandeessan seeraan intala sifuuchuun barbaade na jaallata annama akkasii sanyii akkasii seeraan isheenis annama akkasiiti siin ta'a walitti hima waa'ee jaalala keessanii gaafa bultitti seentanii jaalalli dhugaa bultii keessatti yellam inni alaa የውሸት ፍቅር ነው ጎዳራ amma dhufe harkatti gashatu yookiin harkatti gashattuuf dubartii malaaxaanis hin jirti immoo dhiira bannaatiin tiyee eenyattas deebite gaafa jaartii kee raadda si baasuu barbaaddu maaliif isheen akkas gooti garuu maaliif akkasiin jetti garuu inte kabaja siin qabdu jaartiin kee akkasiin taatu hin sobdi malaaxaadha isheen akkasi ishee caala kabaja siin qabdu gaafa mana keessa dhufte dubartiin gaafa akkasi alatti utuu ala jirtu akkasiin jette gaafa manatti ati galchatte immoo gotottee irraa adda si baafti jechuudha. Dubartii akkasii dabaltanii akkam fuudhe isinitti himaan. Dubartii haadha manaa ati of jalaa qabdu si jalatti hamattu. Dubartii haadha manaa of jalatti qabdu si jalatti waa jettu. Siifuun taatu sun. Ammoo dubartii mana keessaa qabdu akka kabaju kan gootu moo si. Agartanii mee haadha manaa akka isheen sii kabajju dubartii lammaffaa fuutu akka isheen sii kabaju kan godhullee si. Sagaleen kun jiraasa? Zimjettee dubartii godhaadhaan fuudhin. Haati manaa koo akkasumatti rakkina akkasii waan qabdu si fuuchuu barbaade yeeta abbaa. Rakkinaadha manaa kee ittiin malee sitti neerumtu taanaan gadalee aseentu hin fuudhin. Tole hin fuudhin. Maaliif fuutaa bakka fuuchuun barbaade muu laazim rakkina mana keessaa qabdan itti machuun. Rakkoo gidduu keessan jiru itti muun dirqamaa miti. Min ስለሆነች ነው እሷ. Dhiirri rakkina jaartii isaa sitti mee dhufee si fuudhu rakkina keellee nama biraatti maa kan biraa fuudha kana bari atuutti kan itti deemtu dayyuusa wayiiti malee dhiira rakkina mana keessaa qabu satarate si galee si fuudhe borillee akkuma kana qofxaannaa no baanchi lamsirrattis waan inni bakka rakkina qaba miskiina nama azansiisa itti heerumta boris tokko miskiina nama azansiisa jettee akeekan keessa waan hin jirre dhaqee itti mataa maalti beekta dhuguma qabdi moo qabdu rakkina sana isatti beekti ati si fuuchuuf waa meeqa faxxara taanni sirriitti badhaa waan isinitti mukan jireenya keessan isatti deemtaniif isa dhiistanii deemtaniifis dildila toshaa isin bultii waan akkasitti zim jedhamee haasa'amu miti kanas fuudhuu barbaade shari'aa eeyyameefi ishee rakkina qabaachuu baates kan itti hirmaa jirtu hin sobda malee rakkina sanaa qofatti hirmaa hin jirtu heerumuudhuma barbaadda rakkina kanaaf itti heerume jettee boru haasa'achuuf malee inni rakkina kana qaba jedhaan malee qabaachuu baates itti heerumuu barbaadde ittaatiin kijibiin kanaafuu rakkina sitti matu amma sitti matutti neegin hin barbaadde itti heerume siluma barbaadu ta'e dhiisi
Hin barbaadaaf rakkina isaa gaafattee itti heerumte miti. Rakkina feete qabaadhu lammaffaa fuchuu barbaade bulchachuu dandeessa. Okay, khalas sitti heeruma. Allaqa kan jaallatti isa malee ishee miti. Si galee inni rakkina isaa wajjiniin ishee wajjin rakkina isaatiin haa jiraatu. Si galee saniifuu adaraa keessan bultii inni keessaa dhiistanii deemtanis bultiidhuma inni itti deemtanis bultiidhuma. Jaartii fuutanii waggaa meeqa wajjin jiraatan kan jireenya keessan wajjiniin sirreeffatanii keessatti bartan deemtanii immoo kan haaraan argadha jettanii iddoo sagalitti waa meeqa naasa'ina. Sanuun argattuu hin beektu si galee dhaqxee haasofta lamatti. Ishi si jettuu hin beektu dhaqxee rakkinuma qaba jettee haasofta. Mistira kee gadi baafta jechuudha. Be careful. Rakkina kee dhageessu malee nuftu taanaan haftu rakkina kee dhageesse kan nufte maal si intala miidiyaa irra baatee afaan bantu namni fuudhu tokko hin jiru. Nama baatee gamana abbaa manaa wajjiniin ciise haasofte namni ol godhee si fuudhu tokko hin jiru. Tole. Tokko namni si fuudhu hin jiru kana sirriitti bara. Gamana abbaa manaa ishii kanarra abbaa manaa ishii baaste borullee abbaa manaa ishii ni baafti bar. Dhageessanittu seenaa Ibraahim alayhi salaamii fi jaartii Ismaa'eel gidduutti deeme tokko beektanii laata? Ibrahim alayhi salam gaafa Makkaa keessa dhaqee Ismaa'eeliin kaa'eedhaa deemu. Jaartii wayii fuudheedha manaa qaba inni adamoo adamsa. Ismaa'eel inni adamoo adamsa. Ibrahim raaqraa Baabiloon irraa ka'ee isa gaafatuudhaaf deema. Gaafa deemu mana hin jiru. Haadha mana arga kam nagaa keessa ni jirtu jedhee nagaa gaafate. Abbaan manaa isa jira jennaan. Bawaan nyaannu hin qabnu kunoo kana godha jetteedha itti odeessite. Jennaaniin tole bakka gaafa abbaan manaa kee dhufu jaarsi wayii dhufee nagaa si gaafatee deeme. Utubaa mana kee moo barrii balbala kee kana moo jijjiirii siin jedheeraa jedheen. Ilmi nabiyyi silas nabiyyiidha gaafa dhufee jedhu ergaa kana itti himte. Waa utubaa mana kee jijjiirii jedhee karaa kee qabadhu kaadeen. Karaa kee qabadhu den hin gadhiise. Maaliif jennaan nyaattee argattuu dhabdus jaarsi kun silaa maal siif haa godhuufi mistira manaa itti matteeti. Maal akkasii godhuufi? Maal siif haa godhuuf mistira manaa nyaattee dhugdee dhabdee waan danda'u beessi adamoo si fidaa jira. Waan danda'u si godhaadhaa jira. Waan danda'u hojjetaa jira. Waan rabbi itti razzaqe si fidaa jira. Wanta ati baatee himattuuf maali abbaa manaa kee? Qixxaa qabda qoloo qabda mana keessatti nyaadhuu dhugi qoloo qabduu fi qixxaa qabdu mana keessatti hojjen. Maal haa ta'uuf odeeffattee ture? Khalaas jedheen hin deeme yeroo biraa akkuma kana deebi'eedhaa dhufe. Gaafa dhufu jaartii biraa fuudhee eegeen. Maal jedheen? Ijoo akkam jirtu nagaadha fayyaadha ilman argine ammas manatti abbaan manaa kee rizqii kennanuuf barbaaduudhaa deeme. Akkamiin jireenyi keessan gaariidha gaarii bareedaa jiraanna malee jetteen. Dubara jechuun dubara akkasiitiin bar. Rakkattus dhabdus alhamdulillah nagaa jira. Wallaltus wal dhabdus nagaa qabna alhamdulillah. Dubartii jettee waan gidduu isaaniitti uumame dhoofkattu malee rakkina gidduu isaanii lola gidduu isaanii jiru dubbii gidduu isaanii jiru kan baatee goodaatti mattu miti. Alhamdulillah nagaa jira bareeda jenna jireenya keessattis rakkina tokko hin qabnu alhamdulillah nyaandee dhugna jettee. Egaa gaafa abbaan manaa kee deebi'u jaarsi wayii dhufee nagaa siqqaree jira utubaa mana kee kana qabadhu siin jedhee. Indeeme inni abbaas akka ta'e bare gaafa deebi'u itti himte intala isaa jaartii isaa kana qabate jechuudha. Intala gaarii taate muhtarama taate waan taateef abbaa manaa ishii satarte waan taateef tole abbaa manaa satarte maal satarti banagaraachin laay rakkina ishii baaftee ni manne malee sila abbaa manaa sataruu yoo balleesse sataruudha. Kun waan balleesse hin qabu baheeyyuu rizqii barbaacha dhaqee fi waan humna isaa rabbiin isa razzaqe gochuuf dhaqe hatee haa fidure. Dubartoonni keenya amma dhiirri hojjetee dafqee birrii 12 fidee mana keessatti waan qabu biddeen nyaachuu qixxaa nyaachuurra qoloo nyaachuurra wanni isheen barbaaddu hateellee haa ta'u saameellee haa ta'u nama miidheellee haa ta'u dubartii boosiseellee haa ta'u nama vallameellee haa ta'u miskiina hirriba dhorkeellee haa ta'u fidee akka inni ishee andalaaqaqee jiraattu wayyaa qaqayyaru caammaa qaqayyaru mataa ishee akka barbaade godhattee ofii garaa ishee guuttattee deemu malee abbaa manaa kun birrii isaa fide baran jenne keessa jirraarra. Yoona akkaataa itti jireenya kee barbaaddattutu siinsin dhabu takkaa nama vallamee fidaa jira abbaan manaa kee takkaa hatee fidaa jira takkaa miskiina boosisee fidaa jira
kana bari nyaanni ati nyaattu garuu eessaa akka dhufe sirriitti hubadhuti rabbii kee bira bor gaafatamuuf deemtani. Abbaan manaa kee eessaa akka fidu sirriitti ilaali. Miskiina miidhee fidaa jira kallaa jedhee miskiina miidhiniti waan rabbi nu razzaqe hojjedhu danqi fidi jedhiin. Dubartii boosisee fidaa jira dubartii hin boosisiin jedhiin. Atis dubartiidha mana keessaati waan rabbi nu razzaqe dafa keenyaan xiqqoo nyaannu san barakaa qaba jedhiin. Tole waan atarra uffattee diddibattee maal jettee ofii garaa guuttattee ormi immoo agabuu taa'uuf tokko hin jiru jechuudha. Si galee kanaafu zamanni amma keessa jiru hateellee haa fiduu ani haa nyaadhu malee kana jechuun dhoskeellee zinaa dalagu anaadha manaasaa jedhamu maleedha. Dubbii ilaala waan an ka'eef fedhu deemee zinaa dalagu fedhu dhoskee waan barbaade haa godhu garuu ani haadha manaa yebeetin mabeet haa jedhamu nigistii haa jedhamu jaartii haa jedhamu malee dhoskee waan barbaade haa godhuudha. Haraama haati akkuma fidu haraama godhee yoo dhufe akka nama dhageenyettoo darbite jechuudha. Kanaagaa udkhuluuha kan jedhame isinii warra akka keessaniite antum wa azwaajukum tuhbaruun atii fi haati manaa keessan seenaa jannata warra jedhamtan isiniiga teessee kan inni haraama dalagu cal jettee gaafa inni halaala fuudhu u'u jettee gurra qabattu jannata seenaa amma waliin hin yaaddaa waan akkasi warra akkasii miti kan rabbiin udkhuluuha antum wa azwaajukum tuhbaruun jedhe haraama irratti cal jechaa laala gaafa inni halaala moo halaala godhate immoo u'u halaala maaliif goota jettee nama gurra qabattee gabba inni irratti iyyituu miti. Tole dhuguma abbaa manaa kee jaallattoo taate haraama irraa eegi. Abbaa manaa kee jaallattoo taate halaala irratti isa jabeessi. Tole halaala haraamatti isa jabeessaa halaala immoo isa dhorkaa jiraatta taanaan kanaa miti warri wajjin jannata galtan. Isinii galee kanaafu adaraan isiniin jedha obboleewwan keenya nuti musliimoota nuti shari'aa jechuun seera qabna. Seera warri hin qabne haa rakkatani. Warri seerri hin kennamneef haa rakkatani. Tole seera mataa keenyaa qabna. Alalaqalli seera sana jalaallee deemte seera mootummaa qabda seera mootummaa bira deemuudhaa dandeessa. Yoo alalaqalli islaamummaa didde jechuudha san rabbi si gaafata.